Jawar baga nagaa dhuftee yeroo jalqabaatiif birraan bariitee gara televizyiniitti dhiyaachuu kan keetii baga booqaa birraatti baate. Baga waliin itti dabarre. Hayyee irreechatti deemaa jirra. Irreechi bara kanaa wanti adda godhu yeroo jalqabaatiif jaarraa tokko walakkaa booda hora Finfinneetti irreeffachuuf jirra. Irreecha kana milkeessuudhaaf haldureewwan garaagaraati kan deemaa jiranii qophii irreecha cinatti araarri abbootii gadaa Tuulamaarree raawwatee jira. Abbootii gadaa Tuulamaa garaan walanqatee ture. Maanguddoonnii fi abbootiin gadaa mootummaan naannoo Oromiyaa Atileech araara kana keessaa qooda qabdaa garaagarteen ture guyyoota lamaan darbanitti furamee amma gara irreechaa deemuu jirra. Waa'ee araara sanarraa haasa'eeti achi daawwattootaan baga ayyaana irreechaa geessan jechuu barbaadde achumarraa jalqabna. Baga irreechi baranaatiin nu ga'e. Irreechi baranaa ka haga tokko egaa ifti as argamte yeroo lammataatiif kan kabajnu. Irreechi imala qabsoo uummata Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Bakka qabsoo Oromoo wajjin guddataa dhufe. Awwaala Oromoo wajjin, mo'amuu Oromoo wajjin ukkaanfamuu fi awwaalamaa ture. Aduma qabsoon Oromoo finiin tun immoo guddachaa dhufe sadarkaa kanarra ga'e. Amma waggaa 150 booda hora Finfinneetti irreeffachuudhaaf deemna. Irreechi seena qabeessa ta'a jechuudha. Irreechi kun tokkoffaan namni dhufu baay'inni nama dhufu sirriitti dhufuu danda'u qaba. Hiikaa siyaasaas qaba. Hiikaa seenaas guddaa waan qabaatuuf namni keenya hamma danda'ameen namni gaafsan dhufu as dhufuu danda'u dhufuu akka qabuttiin dhaamsa dabarsuu barbaachisa. Akkasumas immoo qaamonni mootummaa abbootiin gadaa qeerroo fuullees qophii gaariidha kan godhaa jiranii. Nageenya gaafsan magaalaa kana keessattis warra irreecha dhufuufis jiraatota magaalattiitiifis nageenya mirkaneessuu irratti hojii hojjetuudha. Qophiin jira. Qophii san keessa waldhibdee abbootii gadaa jidduutti uumamee ture. Hayyoonni gadaa qeerroo fuulleen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatis ta'uudhaan dhiibbaa gorsa waywaattiinsa godhameen araarri suni bu'ee jira. Kuni gama tokkoon irreecha kan mirkaneessuu irratti waan guddaadha kan qabaatu. Qeerroo fi fuulleenis qophii guddaadha kan godhaa jiran gaafsan nagayaan uummata addaan galchuudhaaf. Gama mootummaatis qophiin akka godhamutti kan ilaalu. Keessattuu nageenya irratti fuulleffannaa guddaa barbaachisa. Fuulleen Oromoo, poolisiin Finfinnee, poolisiin Oromiyaa, poolisiin federaalaa, raayyaan ittisa biyyaa hundi ta'uudhaan ayyaana san nagaan galchuudhaaf qophii gaarii godhaa akka jiran kan abdadhu. Garuu gahaa miti sirriitti qophaa'uu qaba namni hundinuu. Qophaa'ee irreecha kana baay'inaan irratti hirmaatee gammachuun irratti hirmaatee nagaan adda galuu qaban jedha. Caasaa mootummaarraa bakkeewwan garaagaraarraa kan dhaga'amu irreecha kana irratti waan kana qabadhaa ba'aa kanan qabatina waan jedhu jira. Jirratti maal jedhu? Sun dura haftee bara. Amalli abbaan du'e hin dhiisu gufuun bakkaan kaatuufi malee irreechi seensa gochuun hin danda'amu. Uummanni Oromoo hin beeka irreecha faarayaa miti. Waan aadaa isaa calaqqisiisa, waan eenyummaa isaa calaqqisiisa, waan ilaalcha isaa calaqqisiisa, waan isa fakkaata qabatee dhufa. Kana qabatee hin dhufin kana qabadhu kootu jennee uummata kana gorsuun miila mataa hooqee ta'uudha dhufa taati. Kanaaf uummanni keenya hin beeka. Mootummaanis kanan qabatinaa sanin qabatinaa keessa seenuu hin qabu. Uummanni keenya waan aadaa teenya mul'isu, waan tokkummaa keenya mul'isu, waan irra keenya mul'isu, waan sabaaf sablammoota hin muufachiifne, waan ayyaana san fakkaatu, waan qabsoo keenya fakkaatu qabatanii uffatanii miidhaganii bahuun sirna akka dhagaa jirutti sabaaf sablammoonni biyyattii hundi bakka bu'ummaadhaan irratti kan hirmaatanii. Kanaaf dargaggeessi keenyas shamarran keenyas hayyotaa fi abboonni keenyas waan Oromoo gahaa, waan Oromiyaa gahaa qabatanii dhufuudhaan ayyaana isaanii irreeffatanii wal jidduutti qofa osoo hin ta'in sababa lammummoota wajjin qabatanii dhufuun gaariidha. Kana qabadhaa sanin qabatinaa keessa yoo seenne gara murkaatti ta'a. Takkaa taatellee hin beektu. Gaafan waan ijoollee beekta xiqqaa tokko ta'een irreecha dhaqa ture. Yeroo sana amma dura gaafan dhufu nan fakkaata bishooftu gara gardiitti gara aadaa sanitti sakatta'anii akkuma dongorallee qabattuma keessa irratti illee yoo magariisaaf diimaan jiraate sirraa kutan turani. Dura ka abbaa gadallee muran turan booda ka abbaa gadaa dhiisan oduma jaan booda ifatanii dhiisan jechuudha. Kanaaf seensarshiippiin hin hojjetu. Namni keenyaaf beeka. If beeka waan ayyaanicha fakkaatu, waan Oromoof Oromiyaa fakkaatu, waan tokkummaa keenya cimsaa,
waan kabajaa saba Solomoota qabnu mul'isu qabatee dhufuun gorsa kiyya. Irreechi hora Finfinnee keessuma irreechi jalqabaa ta'uu isaatiin namni dheebuu guddaadhaan lakkoofsa guddaadhaan turnout jiraachuu danda'a yaaddoo jedhamu jira namni guddaan lakkoofsa miiliyoona hedduutti shallagamu gara irreecha hora Finfinneetti dhufuuf jira. Of eeggannoo akkamii barbaachisa keessumaa dargaggootaa fi qarreewwaniif? Qophii guddaa godhamaa jira. Kan dhagayaa jirutti foolleewwan gara 30 ta'an qindeessitoonni godinoota hundarraa ni dhufu. Isaan humna raayyaa ittisa biyyaa ramadamuu fi poolisii federaalaa, poolisii Finfinnee akkasumas poolisii federaalaa wajjin ta'uudhaan eegumsa jointly akka hojjetan kan eegamu. Uummanni keenyas yeroo dhufu bifa tasgabbii qabuun, bifa eeggannaa qabuun, bifa naamusa eeggateen, bifa warri ilkaa'ina waan kanaan barbaanne tuttuqaan dhiisan. Tuttuqaa xiqqoodha jechi gara dallansuutti gara walitti bu'iinsaatti osoo hin dabarre tuttuqaa akkasii ofirraa dhorkaa qaamota nageenyaa qeerroo wajjin warra waan kana qindeessu wajjin wal hubachaa deemuudha barbaachisa. Uummanni keenya barbaadu qe'ee irratti handhuura isaa bakka irraa dhiibame irratti dhufee irreecha isaa ayyaaneffatee nagaan galuun injifannoo guddaadha. Kanaaf nagaan waaqa isaa kadhatee tokkummaa irra ga'e kanaaf waaqa galateeffatee aadaa isaa miidhagfatee jaalalaaf kabaja sabaaf sablammootan wajjin jiran cunqurfamaadhaaf qabu mul'ifatee irreeffatee Finfinnee irraa gara Bishooftuutti deemee Harar Sadiitti illee barumsa isaa irreeffata. Kanaaf nageenya irratti uummannis waardiyyaa nageenyaa ta'uu danda'u qaba. Qaamonni nageenyaaf dirqama fudhatan kan irreeffachuuf siin jedhu qeerroo foolleen leenjii irra jiranii leenjii san sirriitti xumura qabanii san booda qaamota mootummaa sadarkaa federaalaa irraa raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa akkasumas dameetikaa poolisii Finfinneetis poolisii Oromiyaatis dabalatanii joint task force dhaabuu barbaachisa. Joint task force dhaabanii bifa wal hubannaan cimaan jiruun irratti deemuun barbaachisaadha. Kan ammoo godhu jedhee sana adda addaa maaliif sagantaalee hedduudha jechuun qeerroon muuxannoo gahaa qaba. RDC gaafa mootummaan nutti duulu sanu nagayaan osoo bishaan hin jigin addaan galchuun waan danda'ameef har'a mootummaadhaan waliin hubatanii qaamota nageenya wajjin wal hubatanii hojjechuun barbaachisaadha. Warri mootummaallee hawaasas bifa hirmaachiseen nagayeessuu irratti fuulleffachuu qaban jedha. Galatoomii